Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamar kafuni kabajamtoota daawwattoota Ashaan akka jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya arra deebinee dhufnee jira jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana meeshaa baay'ee bareedaa ta'ee fi akkuma san immoo naannaa Finfinnee hoolota deemudha jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya hoolota naannaa Finfinnee deema jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya meeshaan kun meeshaa baay'ee qulqulluu ta'e akkuma beekamu kanaan dura isin qabannee dhufne arallee meeshaa mana keessatti fi biffee baay'ee dizaayiniin isii akkaan bareedu taate isin qabadhee dhufe jechuudha haala kanaani. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya isinirraa ka eegamu dhuftanii gara chaanaalii keenyatti subscribe gochuun gara chaanaalii keenya dhufu qofa isin jira. Egaa warroonni chaanaalii keenya kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun gara chaanaalii keenyatti goota. Warroonni immoo maamila keenya taatan immoo hiriyoota keessaniif share godhaa isin jira kabajamtoota daawwattoota keenya namoota biraaf akka gahuuf jechaadha. Akkuma argaa jirtan kana kun asin dolaabatu jira. Dolaaba kanarraan dabree mootu asin soofatu jira jechaadha. Soofaa baay'ee elli taatee fi bakkuma san ijaan nama hawwatu baay'ee bareedu taate kan nama torbaaf ta'u haala kanaan hojjannee dhiyeessinee jira jechuudha. Gatii meeshaalee kana isaa tokkoon tokko Ashaan isinitti himti. Ani mootu kaameraamaanii ta'uudhaan isin bira tura jechuudha. Haga dhumatti nu wajjin turuun affeerraa keenya isiniin jedha. Ashaan isin wajjin. Hayyee daawwattoota keenya amma meeshaa kana tokko isaatiin gatii isaa isinitti himuudhaan haga dhuma viidiyoo keenya isin wajjin tura. Share, like, subscribe gochuudhaan nu wajjin turuun raafatina isiniin jedha daawwattoota keenya. Warri meeshaa nurraa barbaadan lakkoofsa bilbila keenya duwwaa 977 jechuudhaan imo WhatsApp fi Telegiraamii qabna daawwattoota keenya haga dhuma viidiyoo keenya nu wajjin tura. Soofaan kun akkuma argitan kana soofa L-dha. Akkuma argitan kana beebi tiraasin isaas haala kanaan bareedee hojjetamee fi jira jechuudha. Daawwattoota keenya akkuma jajasiitiin foto isin ergiterraa humna osoo hin jijjiiramin haala kanaan hojjetamee qophaa'ee jira jechuudha. Daawwattoota keenya isinillee mircaa keessanii waan barbaadan kamiyyuu hojjechiisuu barbaadan akkuma isin ajajjanitti hojjetamee isin bira ga'a jechuudha. Daawwattoota keenya soofaan kun teessuma nama torbaatiif ka ta'udha. Daawwattoota keenya akkuma isin argitan kana xarapheezaa garaachaa qaba. Soofaa akka namatti toludha. Daawwattoota keenya kana fakkaata. Keessaan immoo tiivistaandii bareedaa ta'e qabdi. Daawwattoota keenya tiivistaandicha kunoo asitti argama. Daawwattoota keenya kuno masaabati isaa kuni layyatti ka jedheedha. Hedduu namatti tolti daawwattoota keenya. Kuno haala kanaan banamee cufama. Inni kun masaabaadha. Asitti immoo balbala qaba. Asitti immoo iddoo hababaa adda addaa daraddaramu waan barbaadan asirra nanna'itanii TV keessan biratti akka bareedu taasisuu dandeettanii TV inchi 43 fi sanii olillee qabachuu kan danda'udha jechuudha. Daawwattoota keenya barbaadan immoo asirratti saqqaluu dandeettan xankaaraadha mideeffiin irraa hojjetame waan ta'eef ni danda'ama jechuudha. Yoo barbaadan immoo asirra teessuu dandeettanii kana fakkaata. Televezyiiniin kun meeqa jettan qarshii 27 daawwattoota keenya gatiin dura ittiin hojjetame jechuudha. Yoo dabale jennee isin tifnaa qannasillee akkasuma amma garuu ramadaanaaf meeshaan hedduu diskaawunt ta'ee jira jechuudha. Daawwattoota keenya warra hojjechiifachuu barbaadan haga ramadaana fi ramadaana boodatti irratti diskaawuntii wanti goone waa hedduutu jira daawwattoota keenya. Kanaaf jecha gara keessatiin koottan dubbisaa isiniin jedha. WhatsApp irraa isin keessummeessinaa warri mootu dafnee sagalee keessan isiniin deebisiin biizii waan taaneef malee waan biraati fi miti obsaan nu eeggadha isiniin jedha. Algaan kun immoo akkuma beektan yeroo hedduu nu bira hojjetama. Gatiin isaallee jiddu galeessa daawwattoota keenya. Meetira kamsaadha akkuma diinoo lama qaba. Asitti shuppitiin kagaluutu jira irraa hafee ni galchina isiniin jedha daawwattoota keenya. Gatiin isaa qarshii 29 daawwattoota keenya. Achirratti yoo barbaadan taappiseerii yoo barbaadan immidiyeeffiidhaan hojjetamuu danda'a. Asitti immoo biffee adda taatee jira daawwattoota keenya. Akkuma argitan kana qulfiin isillee dakanaani kana fakkaata daawwattoota keenya keessillee hedduu namatti tola. Kunoo bu'aa bahii hedduun hojjetamte daawwattoota keenya. Akkasumatti viidiyoo laayik gochuudhaan akka isin bohaarsatan abdii qabna. Asitti illee keessaa kunoo kana fakkaata. Asillee akkana jira jechuudha. Daawwattoota keenya gamalleen akkasumatti banama. Keessaa hundi mastaawatiidhaan kan hojjetamedha. Asitti illee kunoo haala kanaan qulfii asirraa qabdi. Kana fakkaata. Sheelfii isaa akkuma fedhisiitiin madardaraan isaa mastaawatii haa ta'u jette mastaawatiin hojjetameefii jira. Kunoo gamanaan illee haala kanaan kana fakkaata hedduu guddaadha. Fedhisiitirra hundaa'ee haala kanaan hojjetameefii jira. Asitti immoo ranaan qaba jechuudha. Qulfii kunoo kana fakkaata daawwattoota keenya biffee adda ta'edha. Gatiin isaa qarshii 48 daawwattoota keenya. Biffeen kuni warri bitachuu barbaadan isiniif hojjanna jechuudha. Asitti immoo kumsaatiin yookaan dolaaba qabdi. Dolaabni isin keessa qulfii qaba. Iddoo masqaati isinitti mul'ata abdii qaba. Kana fakkaata daawwattoota keenya. Asitti immoo kunoo kana fakkaata. Asinillee haala kanaan iddoo konfortii fi iddoo wantoota adda addaa kakkaayatan qaba. Asin immoo iddoo sheelfii qaba daawwattoota keenya. Dolaabni kun biratti baratamaadha.
gabanaan illee haala kanaan jira jechuudha. Daawwatta kennaa ni beeytan asiin durallee dolaaba kana gatiin isaa qarshii 35,000 daawwatta kennaa warri meeshaa bitachuu barbaadan sa'aatii kamuu isin keessummeessinaa yoo biizitaan immoo dhiifama isiniin jecha meeshaa hedduu meeshaa baasuuf qophoofne nu bira jira. Isa saniif immoo obsaan nu eeggattanii akka isinii baafne isinii geessinu abdii qabna. Daawwatta kennaa meeshaan kun gara hoolotaa deema meeshaa obboleetti na warqiiti daawwatta kennaa. Share like subscribe gochuudhaan nu bira turuu hin irraanfatina isiniin jedha. Warri haga ammaan hojii turtanii nu dhageeffattan immoo hedduu isin galateeffanna. Haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaa nu tura. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.